baay'ee qorataa afaaniitiin seenaa. Yoo gaazexaa Muhammad Ayyoon keenya biraa beekan malee yookaan hiikkame ni qaba. Milkaa'ina irratti, liidarshiipii irratti, afaan biraarraa, afaan hambaarraa hiikkame jira. Xiin sammuu irratti, xiin yaada irratti, kirkaatiin irratti anaaf kanneen dubbisanii isa duraati seenaa riiviyuu godhan, seenaa Oromoo wajjin qabu kitaaba riiviyuu godhe, seenaa shanan gibee magaalii barreesse riiviyuu godhe. Kuni kirkaatiin jedha anaaf dura kitaaba kana nu barbaachisa ture baay'ee. Yaada. Kana kitaabaan tokko ishee kana barreessaa deebi'a. Wanni nu barbaadu qabiyyee koontentii gabatee koontentii kitaaba kanarraa namni keenya osoo qophaa'in waa fudhachuun barbaachisu. Barnootaas ta'e maallaqa. Namni keenya osoo qophaa'in jijjiirama itti dhufu qorannoo hedduu gisee kun arbanaayizeshinii osoo qophaa'in magaalaatti bal'atee maallaqa itti dhufu. Maallaqa argatee akka godhu wallaalee yaaddaa jiru. Yuunivarsiitiin Haramaayaa qorannoo gootu fi arbanaayizeshinii piroojeektii tokko Haramaayaa hojii goone waa'ee godhudha namni miliyoona siiti. Beenyaa harkataa ofii lafa gurgurata maallaqa nu godhu beeku. Qophoofina qabeessummaa. Hin dabne. Namni dammaqee waa fudhachuu danda'u qaba. Kitaabni kun barreessaan kun akkaataa kohiirensii isaatti irraa waliin dinqisiise irraa dura ifis dammeessee jira. Dubbisaa dammeesseeti waan dubbisaan barbaadu takka takkaan injekti godhee godhaa jira. Baay'ee kan gammachiisa. Tartiib eegalee nama dammeessiteeti waa hin ta'u. Namni keenya sun dammeessi ammuma dhageenya arranaa hin malee jira. Akkasii kana waan ta'eef kuni waan hedduu kitaabarraa na gammachiise gara barreessaatti guddaa. Namni akkuma lafaa fi waan qabu. Bakka faltiin jirtu gaalli yaadni mammaakanii ani torbaan tokko eegaan isaa wal bare. Obboleessa Nafsiidhaa Ahmadiin wal barsiise nama jaba nama kominikeeshin nama wajjin wal barsiisu wal beekuunis gaarii pilaatfoormii kanatti hayyoonni wal beekuun gaarii. Pilaatfoormii kana qaba gareen. Nufis dhiyoo kana pilaatfoormii kanaa kana ijaarannee jirra. Maqaa daldalaatiin. Kanaafuu maqaa dhaabbata tolooltummaatiin waan addaatiin ijaarachuun gaariidha. Barreessaan kun durumarraa'uu kitaabni kun si'a lama sadii afurfaa mataa isaa keessa dhalatee jira. Akkuma inni reefu jedhu. Waan si keessa dhalatee si keessatti onnateetu lafa bu'a. Har'a yeroo lammadaatiin dhalatee jechuudha kitaabata. Kanaaf waa dubbisuu, waa funaanuu, waa kibba dubbisiisu fuula lama kata ijaaniin akkasitti yaada waliin funaanuu waan abbaatiin keenya jee barreeffamaan kan jiru kan barreeffamaan hin jiru. Ani fuula kuma jiddami dijitaalaayiz godheetu jira. Harkaan kataban jibeedha. Yuunivarsiitii Haramaayaa sanni qabdee yaadu. Nama dhuunfaa naannoo Hararii keessa jiruutu irra qabayee yaadu. Sheekota litireesharii tokko baruu jechuudha. Ajamii asirraa wal fudhatu. Kan Sheek Barrii Sabaloo harkaan barreesse muuziyeema kan akka akkasiin ilma isaa bira jira inni duraa waliin beeku lolli dhufnaa waliin gubate akkama walloo gubataa jiru wal. Gubatee jira. Kanaatiin nama godhu jiru jira dhaabbata dhuunfaa tokko obboleettii malee jennee. Masjiida keessatti balbalaa. Hogbarruu sun amantii qofaa miti haasa'u. Waa'ee xibbii haasa'u, waa'ee dawaa haasa'u, waa'ee afaanii haasa'u. Hin funaanamne jechuudha. Kan waliin gubaa. Kan waliin gubuu jirra. Oromoon irra gaggeessuus waan ajaa'ibaa isin ta'u. Isinit ta'u beekama kitaaba kanaaf ta'u. Dammeessaa Oromoo hirriba wallaalaarraa diinii duniyaa keessatti the awakening of Oromo conscious Oromo godhuu jedha. Abata torbaatam dura katabe Sheekh Hassan Anannoo jaanii digiddee dhalate Haramaayaa Sheekh Hassan Anannoo qabsaa'aa beekamaadha. Isaan boosaantu godha. Sheekh Barrii Sabalootu Anannoo Aragee lixaati miisu laabree guutuu qaba. Biiroon aadaa turizimii naannoo saniitu hin beeku. Oral literature fi waan biraatii keessa humnee jira. Written literature hin beeku. Silaa biqilaa daruu qophaas. Barreeffama hin qabdan nuun jaanii eegaasin bana qabnaami. Wali funaannee kan silaa daruu qabnu handi qabnaa kan Afrikaa jedhanii dubbiftoonni eegan. Isaan hatanii saamamanii bara Awurooppaan naati godhu jirtu Orientaalistanii manipuleet Afrikaa. Kanaafuu walitti funaanamuu qaba waliin yuunivarsiitii waliin qabeenyaa namoonni dhuunfaan.
Kanaafuu barreessaan kun barataa fayyaa ta'e waa barreessuun waa'ee seenaa barreessuun waan nama tokko piroojeektii nama tokko dhiifamu jechuudha. Kanaafuu barataa fayyaa ta'e kana dalagu lammadammaas osoo xumuriin namni keenya laayifii kana jireenya akka piroojeektii yaadana fakkaata. Gaafaan digrii eeggifamee waan kana godha jedha hin godhu. Gaafaan maastara godhee waan kana godha jedha hin godhu. Gaafaan beeksisa hin godhu. Walcinaa ol ooftu gaarii. Ijoolleen naannoo biraa irraa waliin bira dheeree ol deebi'ee Finfinnee barnoota osoo baratanii dalagan gubaan dalaguma seenan immoo qabatee dalagaa barbaada. Namni walcinaa oofuu danda'uu qaba. Piroojeektiidhaan gaafaan kana ta'e kana godha gaafaan hin ta'u mul'ata qabu nama akkas akkasii. Kanaafuu mul'atas qabaachuu barbaachisa. Namni mul'ata hin qabne akka nama du'aatti barreessaan keenya Dr. Iliyaas. Kanaafuu mul'ata san dhugoomsu mul'ata tokkos immoo waa'ee ofii beeku of beeku ani osoo hin beekne Dr. Magarsaa beeknee rijibu ani simboolii waa beekaa bakka bu'a amantiinis aadaanis if beekee hin bara tokkoo keessan osoo hin beekne isin hunda bakka gabbeera garaagarummaa qabuuni tokko wanti ta'e kanaafuu akkaataa waattuu hubannu kitaabni kun akkaataa waattuu hubannu nu beeksisa kanaaf kitaaba baay'ee bareeda gara kitaabichaatti guddu fe'anii ammas akkaataa inni itti barreesse style of writing jabana hajuu kanaan akka nama warri fayyaa warri ogeessa akka itti yaadatu kan laatan metaphorical speaking jabana jechuun mataan bana maali sammuu banaa jennee bara doktariyaas gaafata maaliif sammuu banaa jennu literally kanaa ture bara literally sila sammuu banaa dha bara akkasuma mi kanaafuu inni jabanaa jenna metaphorically language keessatti waan nama akkasumas metaphorically itti fayyadamnu. Kanaafuu jabanaan mata dureen isaa mata duree bareedaadha. Lammadammas istoorii garaagaraa Dr. Magarsaa Reefuu jedhee jira. Gamana fudhatee istoorii injekti godha. Walumaa galatti yeroo waan hin qabneef kana fakkaata. Barruu Oromoo keessatti jaarraa kudha jaaffaa bara kudha jaaf shanta keessatti Liyoo Liitool laffaa zaroo Itoophiyaan history isaaf xiqqoo terminoloojii Oromoo fuudhee babarreesse. Bara kudha sagal jaatamii saddeetii hanga bara kudha saddeet afurtamitti warra Diyaabbaadii warra Faransaayii mishiinaroota isaantu waa barreesse. Bara kudha saddeet afurtamirraa hanga bara kudha saddeet afurtamii takka hanga Itoophiyaan isteet foormii taatu irratti dura kan barreesse gurguruu Oromoo sheekota keenya warra walloo warra jechuun zikrii ajamiin adeemus ijoosaniin barreesse. Afaan Oromoo yeroo jalqabaatti kan ittiin barreeffame qubee Arabii ajamii kana jechuudha. Modifaayi goonee. Sanboota dhuma bara kudha saddeet jaatamii jaha sittamii jaatti warri mishiinaroota hoggoruu Oromoota amantaa isaanii mul'isu jecha kitaaba barreessan jechuudha. Kitaaba amata dhibba bara kudha sagal shantamii sadii amata dhibbaaf soddoma dura barreeffame maatii Abiid Mudee dubbate santuulee Labiree. Maatii gaafa geessu dubbatee dura gara mataa godhuufi Profeesar Maatii Abiid Mudee osoo mootummaan Itoophiyaa kun hundaa'e Oromoon barreessuu itti hin qabnaa jechuudha. Isteet moodelli isteetiin osoo hundeeffamee jechuudha. Bara kudha sagal mana itti barreessa afurtamii takka irraa hanga afurtamii hanga sagaltamii takka hanga mootummaan darbii cabutti Sheekh Bakrii Sabaloo faan bara kudha sagal shantamitti shaltaa kajoo kitaaba sana barreessan digitaalaayiz godhee jira fuula digdama ilmi isaa harkaa qaba foortuu qaallicha jira. Something this is of existing evidence. Han wala masasan kay sai kuma kay sa kabno shi bakari jo bare man kumi sani il masaba ko magaba digitalize stage amata to bodro gone korota to koji shabari sabalo onus mosnasi kubi saba fi dene baris mali duro kubi umai te chiboto kubi sani knowledge gara ada barisun egale ne Egis Buddha ulama untuk hakim Syekh Ibrahim Umar Ali dalam Syekh Ibrahim dulu kan pada Syekh Muhammad Arab dinasan untuk kami alimun ini akar kit akar nano berarti usus nasi tasir nago wari jaga solani dulu berisi juar gabungan berarti jadi dari sana bisa lalu warna perlu gabungan ini menukir mau berpertuan amanta lecuti walumaa galatti gisee ilaallee ilaallu baruu Oromoodha mishiinaroonni barreessan Arabii fayyadamanii jarri Awurooppaa barreessan kaan immoo Itoophiyaan kiroon agarsiisa
Kronikonni Itoophiyaa akka abbaa baay'een kun baay'ee Oromoodha. Jechoota amma abbaa gadaa abbaa malbaa gadu isa barreessee waa'ee isa kanaa biyya biraatti deebina wanta biyya qabu. Kanaafuu waan sadii soorsi qabna jechuudha baruu Oromoo nama dhufu. Haan bara kudha sagaltamii takka irraa hanga nammaan dubbadhu. Egaa afaan Oromoodhaa taarifa dheeraa yeroo gabaabduu waan ta'eef egaa afaan Oromoo yuunivarsiitii barsiifamuu eegalan afaan miidiyaa ta'an muudaa ta'an jechuudha. Inni kun afaan Oromoodhaa dagaa bu'ee jechuudha. Dhawaataan qabiyyeensaa toopikiin isaa wanta kan riivoluushinii irratti aayidentitii irratti eenyummaa irratti sabboonummaa irratti aadaa irratti seenaa irratti babarraa ture. Kanaafuu walumaa galatti seenaa wanti seenaa dheertuudha walirraa gabaabsina walitti hin dheereessinu jabaachuu qabna bakka jirrutti waan kana dubbisuu qabna. Waa afur si afurtu jira jala creation waa uumuu jechuudha akka kitaaba uumame. Achi booda content isaa kana qorannoo jechuudha. Content meeshaa afaan meeshaa waan kana immoo as keessa waramamee jiraami. Content argina. Kaan immoo content isaa amma sadarkaa si afuraffaarra jira jechuudha. Circulation waan qopheessin akka yeroo sadiitti hin nyaanne ni qabbanaami. Gargaarri tokko guddaa si sadii fidnee jira amma. Kan eetu godhee jira. Konteynera waan itti dhiyaatee weelkaa meeshaatti dhiyaate kana kan kontentii sana isa jiru afuraffaan sarkuleeshina nama bira gahuu qaba. Yookaan hojii Dr. Eliyaas akkuma hojii Sheekh Baay'ee Sabaloo akkuma hojii manatti haftee jechuudha. Gaafa namni dhuftee gubatti akkas hin taane jechuu barbaade gaaffii isin kanneen itti deebisin deebisaa. Barreessaan kitaaba Sheekh Baay'ee Sabaloo eenyu? Barreessaan kitaaba Jaarraa Abbaa Gadaa eenyu? Barreessaan kitaaba Elamoo Dhiltuu eenyu? Barreessaan extra. Yoo beekan akka baasaa himaa yoo beekne galatudha. Fixadhee galatooma guddaa.